gadi baasu balleessite akkasiin jettan beeka. Xumura isaa eeguu wayyuu gaa sabaranii booddee ol komachuurra tokko eenyummoo maqaa bada wanni kun amma yoo kaate haati kun dhuftee boorsee himattee daa'imni kun afaan siitiin taatee irratti raawwatame afaan siitiin dubbattee jette maal gootu wanti siin gootan jira wanti siin gootan jiru akka sabaatti yoo yaaddan anatti mufattu deebitanii hin jarjarina ishee anatti deebitanii mufattu yoo maaliyyuu ta'e abbaan barbaade miidiyaa kanarraa yoo akka barbaade haasa'e maaliif gadi baaftee haadha gadi baasuu balleessite intala gadi baasuu balleessite akka sabaatti nutti balleessite inni kana balleesse inni kana godhes keenya inni kana godhes keenya inni kana godhes keenya inni kun itti godhes keenya maaliif gadi baaftee an komii borro narra ga'uun beekaafani sini kale kanaan duras waan akkanaatiin waa danuun narra ga'e maaliif baafte kannaan jedhame jira waan akkana baasennaan maaliif baafte kannaan jedhame jira kanaaf wallahi baasuun isin mufachiisa deebise haati kun yoo baate ilmoon kun yoo baate ani amma maaltu na dhibe tun nama jarjaru ta'e maaltu na dhibe maaliif namni sobduudha naan jedha jedhee haadha kana dhiyeessee kan natti mate kunooti abbaan dhimma jedhee kaameeraa jalaa dabee himadhu uummata keetti jedhee jalaa dabuu nan danda'a isinuma borna kumata isinumatu bor ittiin na jibba maaliifi baaftee haadha keenyaan tala oromooti erga wanti kun taate seeruma achi keessatti gargaaruu wayya ture malee gadi baaftee daa'ima waggaa afuriitiif haadha akkasitti afuun qabduu naan jettu turtanii sanifan jalqaba barbaade warri immoo hololaa jiru akkam baasu barbaadeetu baasee jennaan ittiin nagarachuufi mana banatee yoo maaliyyuu ta'e namichi nama oromooti waliin jirraa ka yeroo keessa jirraa ummata warra kaan rabbititti fuudhe warra soddaatti ummata warra soddaantu kolfisiisuudhaaf kana godhe mubaarak ijoollee jimmaa taatee gadi hin baasu ture isin ijoollee akkanaa taateef gadi baasee gadi isin oromoo taateef gadi baasee ummata nutti kolfisiisee jedha taa'ee warradha taa'ee baastu malee jedhaa jiru kuni warradha baastu malee jedhee iyyaa jiru kuni maal abbaasaa godhaafi yoon baaseef maal abbaasaa gochuufii danda'a waa tokko gochuufii hin danda'u sinii galee waan miidiyaarraa dhabame daa'imni kun hin guddatti bor ilmoon qabaan tunuma qotti nan baasaa gadi daa'ima duudaa gadi baasee haasofsiisee dhugaa kootiif jecha maa sobduu hin jedhame rakkoo qaba waan dhugaa irratti sobduu naan bakka sobduu naan jedhaan tokko keessatti maa rakkoo qaba sobduu naan jettan urjii abdii ka jedhamtu ol galtaa kottu ol gali urjii abdii ka jedhamtu ol galchaa tokko kaan miidhona tokko eessattan guddifadha nama nan beenne jira eessattan guddifadha ana nama miidiyaan guguddaan addunyaa akka BBC maal na beekanudha yeroo faan dhabama feeramudha wallaahi namni oromoo ta'e namni beenne jiramoo Itoophiyaa keessa sabaaf sablammii hedduutu na beeka kiutof jira mubaarik jennaan eenyu nan beenne eessattan miidiyaa guddifadha urjii ifteen galtu ngaltu taanaan bilookiisi godha kottuu gadi mirga qabda haasa'u waan barbaadde na gaafachuu mirga qabdan siin jira saanjaa jedhan sana waama isnis dhufee asirratti kominarraa qabu hordoftoota koo biratti haasaa malee anaa mana guddifattu mana namatti nan du'e kaa mana nama tokko dhaqee affeerame waan kana dubbadhe morma koota siin achi ta'a abbaan barbaade araqee dhugee araqee buuqataa miidiyaa rabee anaan miidiyaa guddifatta لا فيروز عديس كيف سجرتان والله بالله مجانو دي دمون دغا انكو تو ابدوكو بنا دانت كيك بالكو كفتو دل بلاد بالله ولا انت تراي هاي دو ماري ساق ولا تزنانا فولوسي كوديرا سابل نينكو ترينشي
guardanya kau abdo baris jadi kolpa jalan tadi asa kau ti kolpa nekas manu asa kau ti kolpa abang ber duga ada abdo ko ati koyo aku amar ba dego te mana kete seji nada bolte kolfa asa fata wali jen sanja jere na wa mam ana tu mana ko sabar bada numma toro mo tuanan dia suka bais sanja jere na ma khalil ko sabar bada sis awalin yoni bule tim kay wara kabura tet asu wara kabura tet dinis ay ledu bochu marban ne wankana wara kabura tet irsunu barbatu sasrat mida ma kabdu raga mana ya la gutu wa kabdu yoni wara ga ne la biyon mal go chubi danda asrat okay mungkin mal jere betu na be ma jere betu mubarak jere ko tuti ede du banera ede wali du banne amma yudi masiran jira jere wala ko lala ramne wallahi ede kan gutu amma yudi masiran jira jere ne dar gidani dim masiran jira jere ne e mutin ko bakamti bakam buli bakai tibuli mutin na jinjir o bole dinga to ko lejinti makama kana mo me shi ko chumal bachu na me duke sejira warina mo mai tidaga mu fi ilmo kabanu garara kabanu du bartoni heddu na na sejira aske samo nu khairo da khairo ke sejira du bartoni khairo ke sejur inna jam fini madami ke nafs gadi gombi se madami ke tojin gasi gombi se wusha furu du to khairo ke sejese kana na diman mana gombe to nufto najasa anak ansite yemi dara tiga di benda dadu fini madami ke natu itugure madami titi annatu at bada madami ke wusha madami ko osoni tigese madami ke mali rabbi se temo balas tani hote umman ka iro ke sejuru ka wa me ka jimbol ke sa kambase ana mubarak musammati amma luhasi dunanda gafa dumel mamor oromo meka kana bolle ke saba sebarare haga malit kana biya kana ke sata hedu baccu nande wa hedu wana no jedden kaba bayle magar garu ratte salvatu partita la te gastina marate se madami gotto soni me madami ki ya isa gesi madami ke na tu kana ka chetti guwe man madami ti wasak anas para ratan kairo gas gastina marakate dijita itu ya abshirwan ti gargara munjuru la du warta to wan sinibu wa kairo jibti karara asaw yumar badu mube yero to ko dage fatu kay ali walin basere ay kali do baden kan kanavi wala magalat barakaro dage sena kairo sinitiman kairo jalla don dage fadda mata ken wata biye baratan kairo jalla don non biye kana ke sajuru sheikh olifi namota bebbe ko to kairo ke sa yota da no jira sinitiri yero do sinitira mata kairo jenna badi ko ti fi badi ofa sinigale arkani ku yaba jaji ofa jirenyi ofi di jira chula wala biye kana dio jiwal ton kursa lubu jara ken ne jetta jara tan tujira wallahi na zasisu gafadani me nama biye kana ke sa bajan kabu mena ni bajan kabu rabbi sura du khotol galime bajaji jolle ke nya fayada ma wallahi gafan bajaji jara ya badde gammachu jarri gammadan namni bajaji kabdan ke satu isin jolle oromo yoti kade bajaji dibala maol kabdu akami mubarak isinif wallahi wana ni sara argadu kite jara bangenna nagam machisu roje roje tan chon wallahi billahi yomo odati kosi ba de kana ratin argat nafi ani mana nagani nagatani badu malaka na buratan hagas sabajana kab hole yi kana amma utungu yado ko kayro ke sedira ma to koy badde bakke jire nyaanam sisu ilmano ro moske sedira ugan sin tima bakke jire ilmano ro mo kayro ke sedira o to nama to ko gadi be imadde imma na ragesu wallahi bakka ijolle haral getu fungesu sitimo ijolle haral getu fungesu kalubuna ke do kuma ta bajira ke sedira do batira usha madami ki yeti sana enyuna kasi mbaka butemben khairo ma banjir babeto mata kenya lagi fadda barakarona sana lagi fadda barakarona sana yi jolle kenya kuta da dara ilmano romo
motoraa bitadheen waajjira piistikiin seene. Waajjira piistikii jechuun waajjira biyya kana keessatti nama gargaarudha. Dhageessanii waajjira biyya kana keessatti nama gargaarudha. Waajjira piistikiitti kana nuuf galcheefi sa'aatii sana ilmaan Oromoo piistikii keessa dalaganu Oromoo gargaaruudhaaf jechuudha. Yoo inni keessa dalaganu gadhiisanii ba'an turan. Abdusee Sarbiyaan beetti yoo haqa kiyya dossuu ta'e malee. Abdusee maal akkan ta'e an hin beetti deeggarda mana banattee Allahu alam hawaan isin battee hin beeku waa danuu natti himame rakkoon qabu. Yeroo koronaa sana ummanni akka Oromootti dhaabbata yoo inni keessa hojjetaa ture baqataa ture sodaatee ilmoo isaatiif jechuudha. Maaliif koronaatu baay'ee sodaatame ture. Ani immoo dhaabbata yoo inni kana dhaqee galee rakkadhee waan nyaadhu dhabee miti Abduseen hin beeka akkan itti jiraataa ture jechuudha. Toofee iluu hin beeka isin galee rakkataa iyyuu meeqa ofitti qabnee jiraataa ture bara dabarsuudha. Sana booda dhaqeen dhaabbata yoo inni itti galmaa'e ijoollee gargaaru jecha wanni jarinaa kennan saayikilii tokko kan ittiin deemee nama tajaajilu wallaahi wa billaahi birrii Ijipti kuma 100 gannaqee natti bilbilanii ijoolleen akkuma isin beektanu akka maamiti makama wal baatee gasteeratti fexxar jettu miti soba ina manina hundi si natti bilbilti mubaarak kunoo akkasii qufee jennaan madaamii mana keessaa na baaftee ijoollee mana jaazaa moona didan eessa baakootiin naqa jennaan mana kireeffadhee dhaggeeffadha mana kireeffadhee himuu barbaadee miti mana kireeffadheen fooqirra meeshaatti bitee ijoollee shamarranii kutaa tokko dubara tokko kennee maallaqa kiyyaan waan hin qabu kennee mana meeqa kireeffadhee yeroo keessatti qubachiisee jechuudha akka waan ani abbaa qabeenyaa ta'e eenyu nan gaafadhare namni namaan hubatu kana rakkoo as keessa jiru ijoollee durbaa bakkee tafaa jirti mana kireeffadheen akka waan dhaabbata ta'e jechuudha bakkeetti naaf hin jedhe kana quba qabduu isin warri miidiyaa irraa isinitti barate akka guyyaa tokko himadhee feesbuukii irratti bara feesbuukiiti gaafa sana leenci hin jiru abaaboon hin jiru mana kireeffadheen qubachiisaa ture namni kan yeroo keessaa hin nagayin muraasa himachuu barbaadee miti gaafa sana ililliin hin jiru hubadhaa tiktook wanni jedhamu hin jiru yeroo koronaa sana an keessa hin jiru yoo jiraate isin beeku an keessa hin jiru laa galata himuun miti warra afaan banuufan dubbataara malee dubalamee guyyaa 15 achi keessa kaa'e bakka koronaa geesse marsiisee ofii kiyya koronaa qabame kunoo Abduseen jira gaafa koronaa qabamu obboleettii kootiif toofee iluu qofititu lubbuu jalaa kennee otomaaksiin ka'anne Abduseen yoo nan saaloonii taa'e kilaasiitti fiitti la an silaa dhukkuban qaba natti darbinaan nan do'ette na deessaa turte Abdusee kunola an sukkaaran qaba bari namni sukkaara qabu koronaa irraa nafu jedhama miti rabbiin kun muna hambise ijoolleedhaaf jecha ijoollee qabamte mana yaalaa geesse guyyaa 14 qobaatti geesse manaan kireeffadhe keessa kaa'ee maal natti hojjetan beektu waan jedhi natti hojjetan abdoofaanis waan natti hojjetame sitti himachuufan kaase malee galata himachuuf miti dhagahaa namni keenya osoo na jilbeeffachuusiiti qaata na jilbeeffachisa wal gahanii naaf tolu maallaqa guddaatu Ameerikaadhaa ijoolleen Oromoo walitti qabanii mubaarakitti erganeenna nyaachuu jira isaan kireeffataara malee eessa baasaatii fidee kireeffatee qubachiisaara maallaqa kana nuun kennu yoo ta'e hin dhiibnu jedhanii mee namni Ameerikaa jiru namunti maallaqa yeroo koronaa sana birrii tokko ijoollee kayrootiif jedheetti erge yoo jiraate morma kiyya kenna waraabaa lafa kaa maxxansaa viidiyoo kana nam tokko latti erge kiyyarraayi borsaa kiyyarraayi shakkuun jalaa dhugaadha maaliif namni maallaqa isaa baasee mana birrii 3,000 4,000 kireeffatee obboleettii isaatu ittiin galchu kanaaf dalasii gatii ta'aniif namummaan qabanu gatii ta'aniif shakkanii garuu dimmitiidhaan namatti itti erge Ameerikaadhaa jechuudha eenyu natti erge fidaa meemee namni yeroo koronaa sana feesbuukii irratti $100 mubaarakitti ijoollee Oromootiif anoo gadi ba'ee hin dubbanne akkamitti natti ergu anoo keessaan anoo jedheedha doktoroo godhee dhukkubarra bu'ee silaa du'ee dhabamee dagatamee jira jechuudha jalana waan isin miidiyaa irratti argitan caala lafatti akkana jedhu ijoollee kayroo jetti itti himuu danda'u gurbaan tokko hin gadda Awustiraaliyaa jira gargaarsa haadha tokko irratti dhufee keessaan na dubbisi jedhee yaadatti yoo ta'e Maarqosiin biratti
Mubarak keessaan naa dubbise birrii 7,000 talatti galche al tokko nan haara garuu mubee jedhe galatoominaan jedhe maalin jedhe na beetteenaan jedhe sin beenne jedhe ka gaaf tokko suuqii kee dhufee akkasii waan ta'e wayin oolee fi ani hin barre ati anaaf nama galataati jedhe yoo akka Awustiraaliyaatti wanta sii godhu jiraate waan hunda sii gochuudha qophiidhaanaan jedhe wannan jalaan godhu danuudha rabbiif jecha godhama hin himamu rabbi waan uumamteef jiraatta kanaaf biyya kana keessatti dararamtee akkatti dubbattu dhabdee afaan qabattee sodaattee taa'arti nan tuttuqinaa asuma taa'ee gadi baasaa tokko tokkoon sharrii isin hojjettaniin namni meeqa booleedhaa deebi'e sharrii isin hojjettaniin namni meeqa ilmaan oromoo meeqa fixadhe jettee meeshaa sinamaa qooddee meeshaa isa gurguramu gurgurattee isa kaan immoo akkuma kootiin ilmaan oromooti biyya bakka keessa jiruttee kennitee qooddee erga fixeen booda rabbi qalbii keessa naakiraa duniyaa cabsu isin jechuun nama Ameerikaa deemuudha fixatee duuti kanaa olii jira Mubaarak kana godheera kana hojjetaa haamilee maaliitiin naqee barbaaddaa nasaraaroo barbaaddaati qabaan rabbiitu sitti bu'aa'oo nama eerpoortii hiree ilmaan oromoo waggaa 7 8 9 biyya kana jiraate biyya kanaa ba'uudha yeroo inni dhaqee